Kun miidiyaa Kiiloleedha. Miidiyaan Kiilolee guyyaa guyyaan odeeffannoo wayitaawaa isin biraan gahaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. IGAD biyyoonni miseensa ta'an sanada waliigaltee dhaabbatichaa fooyya'ee raggaasisuuf fakkeenya Itoophiyaa fi Jibuutii akka hordofan gaafateera. Jibuutiin chaartara IGAD fooyya'ee torban tokko dura raggaasifteetti. Manni maree ministeerota Itoophiyaa ammoo sanbata darbee sanada IGAD fooyya'ee raggaasisuun gara mana maree bakka bu'oota uummataatti ergeera. Yaadannoo waliigaltee IGAD fooyya'ee kun yaa'ii IGAD bara darbee ji'a waxabajjii keessa gaggeeffame irratti ragga'eera. Sanadni waliigaltee haaraan kun dameewwan tumsa biyyoota miseensa akkasumas IGAD fi hawaasa addunyaa gidduu jiru kan bal'isudha. Naannoo Amaaraa kaaba Shawaa Goojjam godina Walloo kaabaa fi Gondar keessatti naannoo hedduutti walitti bu'iinsi raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduutti uumamuun dhaga'ameera. Sababa walitti bu'iinsa kaaba Goojjam mudateen daandiiwwan magaalaa Maraawii, Baahardaarii fi Finoota Salaam waliin wal quunnamsiisan cufamuun himamaa jira. Raayyaan ittisa naannoo sana jirus tarkaanfii olaantummaa seeraa barbaachisaa ta'e fudhachuun daandii banaa jiraachuunis dhaga'ameera. Oduu biroon ministeerri muummee abbaa taayitaa Filisxeem Mohammed Sheetiyaa aangoo gadhiisuu beeksisaniiru. Ministeerri muummee fi kaabinee isaanii xalayaa aangoo gadhiisuu isaanii akka dhiyeessan ibsaniiru. Kunis sababa waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti deemaa jiruuf furmaata siyaasaa kennuuf aangoo gadhiisuun isaanii barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii keenya har'aa asumaan goolabnaa turtii gaarii qabaadhaa galatoomaa.